harka fuuni hordoftoota ganna YouTube nagaan siniif haa ta'u akkam sirtanii anis jira galanni isaan badini isinis bakka nagaatan jecha arda jechuudha injoollee mana madaan jirtan kan akka gooti ganama yoo kaatanii akka madaanitti itti fudhatan jechuudha isa kana ni beektan jedhanii yaada jechuudha Nescafe beektan injoollee mana madaan baay'een keenya baay'ee tokko jaallanna jechuudha inna arra asirratti waan tokko jechuun barbaade jechuudha deebisiin wantuma immoo anarra ga'e jechuudha mata kiyya inna sagaleen kun nagamu jedheen yaadan jira jechuudha inna qofan isa dhugaa rabbi baay'ee tokko sagalee kun ta'ee hidhee jira inna Nescafe kana ijoolleen baay'een ganama yoo riba kaan osoo isaan dhugeen hojii jalqabu jechuudha ani mataan kiyyaan akkas jechuudha arratti siqalee sagaleen dhaga'ama inna dhugaa dubbachuudhaaf Nescafeen kuni battalii ani yeroon beerutti jiru bakka dhugaa rabbii hamma isa osoo hin dhugin jechuudha hojii hin eegalu jechuudha dhugaa Nescafe kana odoo hin dhugin jechuudha asitti madaamin tiyallee hin dhugde garuu madaamin beerutti anaaf kana maalitii kanama tokko ta'u aynata jechuun anaaf saddeetin habitti anis boota koo addatan goradhu ishiin saddeetti godhatte jechuudha kan beerutti garuu tun immoo jechuudha namatti hin bira jiru inaan bittu garuu ani bakka sirriitti hin dhiisu ani immoo dhuguu jechuudha kanuma ishiin bitatte sanii hin dhuga jechuudha maaltu fixetti garuu ani simin jaaja akkan dhuguu hin beektu garuu jechuudha Nescafeen kuni maalin akka fudhatte argibeetu dhugaa dubbachuu taana battalii jechuudha utoo nyaatiin gaafa Nescafe kana dhuge garaan kun na bukuka bakka akkuma nama bakka baay'ee tokko garaan kun na bukuka sila maaliin jaagaruu Nescafe kana akka ta'uu isaa hin beeku jechuudha isaniin booda garaa koo bakka coggaarraa baay'ee tokko bakka coggaarraan koo baay'inaan hin tenne jedha jechuudha dhugaa inna warroonni ishee akka kana taatan jirtu dhugaa dubbachuu immoo sila Nescafe garaagarummaa qabu mee maayini wanti isaanitti nan jaaladhaan garuu dhuguu jechuudha Nescafe dhuguu nan jaaladha baay'ee waan hin ta'in jiriif jechuudha baay'ee waan namiidheef inna ijoolleen baay'een immoo Nescafeenii bashitaa fidee jira akka duraa miti jedhanii miidiyaa kanarratti illee viidiyoo minaaminaa hojjetan argeen jira jechuudha dhugaa dubbachuu viidiyoo san hin amanne jechuudha laaleen jira garuu gaaf kaanitti garuu anufuma kiyyaa immoo ofuma irratti arge jechuudha isin hoomee akka Nescafeen kun mishkila qabu mishkila hin qabu natti himamee daraa keessa amma mana keenya immoo inni kun baay'eetu jira jechuudha laa namittiin hin dhugdee intalli akkasiin dhugde anis nan garuu dhuguu kiyya hin beekan maaliif osoo ani dhuguu kiyya beekte wanta nani dhuge dhugudaa itti namittiin jechuudha namittiin wanta gara deebisee lafa godhe jechuudha namittiin inna simmeessi akkamii yoo dhugdan maal sin godha ani amma dhiiseen jira jechuudha amma dhiisee tana maalan godha ganama shaayii yookaan immoo bishaan las godhee jechuudha tasuun jedhu las jechuun beektuudha bishaan oo'isee jechuudha akkasitti fayyadamu nan dhiise jechuudha Nescafe kana egaa gaafa Nescafe kana dhiiseeti kan coggaarraa koo naku otuma hin nyaatee gara na bokoska jechuudha osoo nyaatiin garaa koo na bokoska bakka na deeffachisiisa jechuudha akka nama hundina cuuma nyaatee kan akkasitti na deeffachisiisa wala jechuudha guyyaa sana silaan maaliin hin jedha garuu akka Nescafe kana ta'e fudhatte hin beeku jechuudhaani amma garuu qoomee Nescafe kana laal ani beeruutti Nescafuma ta'ee Nescafe kana miti kana ni dhugu jiraa miti inni shigii tokko akka duqeetti jiru san isa nan dhuga inni shukkaara of keessa qaba shukkaara itti dabaluu sin barbaachisu isa kanatti ani shukkaara nattan godha haliibii kana illee nattan godha jechuudha haliibiin aannan hin beektu sila jedhee jechuudha inna beeruutitti shiguma sanii kee baxabbaxee shukkaaratti godhu noormaali akkasuma tan fayyadama jechuudha inni sun homaa nan godhu nyaatallee nyaachuu badhu minima waan ittiin fakkee yeroo gizeedhaaf jechuudha kun immoo baay'ee tokko na guba jechuudha inni nasiin gaggeessaa bakka coggaarraa koo ani yeroo tokko
bakka KBC deemuun jira jechuudha. KBC wajjin waan an fayyadamu isaaf akkana na godhamuun jira baay'ee na guba jechuudha. Bakka keessa koo na gubeen jedhu maalan godha urgoon beektuun ture urgoon fayyadama jechuudha. Maaliif gubaan kun ona dhiisee bakka na bukus kun loomii fa'aa waan akkasii kanaan taata. Garuu rakkinni koo isa kana jechuudha. Isin akkamii hin fayyadamina maaliif ani waan an ofii kiyyaatti arge amma kun ishigin fideen jechuun banamaa baay'ee waan jiru fana ishigii fide malee otoo hin dhugeen ishigii fide isinitti fide akkasinitti hin fakkaanne ishee hordoftu lagu maaliif itti fayyadama waan an jiru fana inni kun immoo ishigiidha waan ta'eef tokko yaa kushina keessa dhaabbadhe viidiyoo hojjechuun natti hin tolu jechuudha. Madaamin kiyyaa osuma ta'ee jiru immoo intalli takka mana jirti jechuudha. Mana dubarri jirtu rabbi sinin teechisiin dhugaa dubbachuudha. Mana dubarri jirtu rabbi sinin teechisiin inna maalan godhe malee ishigii fidadhee tana kilaasii kottu jedha jechuudha viidiyoo malee bakki biraa bahee hojjechuu hin danda'u yookaan gaafa isheen biraa mana kanaa deemti malee jechuudha. Amma isinis yoo hin fayyadamina jechuudha. Batirii gara qullaatti hin fayyadamina dhugaan isin jedha jechuudha. Yookaan immoo waa nyaattanii yoo ta'e malee gara qullaatti ani maalan godhe yeroo san ganama ishiin irrafte waan ta'eef ijoollee mana barumsaa geessee waan radhee tana namicha qorsii hojjedhee waan radhee kisuma haliibiyyuu hin danfisuun aannan jechuudha. Akkuma firiijii keessaa buuseetanan kanatti naqee bishaan ho'isee akkasitti fayyadaman ture. Ganama oduu isheen hirribaa hin ka'in jechuudha. Isa kana nama fayyadama gara qullaatti hin fayyadama jechuudha. Bishaan ho'uun dhugeen alatti. Akka saamee kan ittiin turu amma sa'aatii tokko amma sa'aatii torba jechuudha akka Itoophiyaatti akka sana ittiin turu. Bakka baay'ee karaa gaggoona boqosukaa baay'ee tokko bakka nadeeffachisiisa jechuudha. Baay'ee tokko bakka nama dabbara dhugaan sinin jedha jechuudha. Dhuguma sin jedha baay'ee tokko nama dabbara jechuudha. Biliisinis warroonni akkana taatanii argitanii okey dhugaa ba'uu dandeessu jechuudha. Mushkila qaba jechuudha dhugaa. Viidiyoo baay'ee argichuudha yuutuubii kanarratti jechuudha. Naskaffeen akka bashitaa fidee waan akkasii yoo jedhu anu mucayyoota akka afaan oromootiin barsiisti gaggaba deemee ilaalee viidiyoo sana amma dhumaa tanaan dhaggeeffadhe jechuudha. Hundumaa viidiyoo sana nama baay'eetu ilaale jechuudha intalattiisanii jechuudha. Inna ani soormoo mana naskaffee kana dhiisuu hin qabu jedhee inumaan dhugaa ganama ka'ee garaa qullaatti dhugaa gaafin ganamallee dhugee tan immoo itti deebi'ee yeroo qursi nyaadhu dhugaa jennaan bakka baay'ee tokko na dhiifachiisiisa. Dhugaa baay'ee tokko nama dabbara jechuudha dhugaa waaqa dubbachuudha. Amma eegan isa dhiisetii hunda'umaan qixxaafaatu akkana gubeenatti fakkaata bakka maalan nyaadha kaashiin ganama nyaata yaa nyaata arabaa hin beektu waan ta'eef bakka qixxaa nyaatiin maalan nyaadha jechaan ture jechuudha. Amma garuu isaa miti jechuudha. Ani wanta nufi hin taane wandamma waan ana fayyan isinitti namoota waan namiidhe akkas namiidha jedheen isinitti madha jechuudha. Maaliif irraa barata jechuudha. Irraa barattu intineettu. Yoommoo dhiifamaa jidduudhaan silkeetu irratti dabalame inna wanta na fayyadu jedheen isiniifidha. Wanta na fayyadammoo sobeetu na fayyade akkas naa godhe maalla godhe yookaan na bareechee yookaan na furdisee yookaan maalla godhe jedhee isinitti hin dubbadhu jechuudha. Maaliif jaalladhu jechuudha soba akkasiisan dafee narraa beeksisa jechuudha. Dhugaa rabbi amala akkasiisan hin qabus jechuudha. Inna piliis dhugaa dubbachuudhaaf meeshii warra akka kana taatan naskaffee kanaa jechuudha. Isaayyummoo haateen dhugaa innummoo garaa keessatti jechuudha dantaasuma ammoo jechuudha. Baay'ee cokkaara nama guba baay'ee tokko na laata jechuudha. Hin fayyadamina isin jedha akka kootitti kaatii naskaffee keessa dhiisati shaayii miti shaayii masanuu garaa qullaa hin dhugina dhugaa isin jedha shaayii masanuu garaa qullaa hin dhugina bakka yookaan yoo buskuta minamina yoo jaalattan chokolaata minamina kanaan hin jaaladhu garuu jechuudha. Yoo ta'ellee buskuta daraqii hin jaaladhu waan akkasii hin jaaladha malee isa chokolaata minamina waan hin jaaladhu jechuudha. Inna bakka waan tokko wajjin shaayii masanuu nyaadhaan yookaan dhugaa malee isin jettanii shaayii bichaallee hin dhugina jechuun barbaadde. Amma san bishaan dhuguu isinii wayya dhugaa dubbachuudha. Bishaan ganama sirriitti dhugaa jechuudha. Faayidaa ani irra doktorii ta'eeti miti dhugaa dubbachuudha. Bishaan baay'ee
tokko baay'ee tokko garaa qullaatti yoo dhugne baay'ee tokko gaariidha dhugaa amma kana dhugne tokko anammoo dhugaa ganamoonni riba ka'e eegen kana dhiisettis duras immoo bishaan nan dhugaa bishaan nan dhugne baay'ee tokko baqaa'e fuulli kootiyyuu na badaa deebisitii dhaabbachaa waan oolu kana dhukkuba bakka jiraamatti cinaacha koo kana gama kana na dhukkuba jechuudha bishaan hin dhugne bakka ganama kee bishaan dhugne garaa dirqatee dhaablee taa'aa nyaata goggogaa mina yoo nyaanne jechuudha kanneen fayyadamaa malee dhugaa waaqan Nescafe warri fayyadamta dhaabaa jechuudha maaliif ana bichaa lusun taane miidiyaa baay'ee irratti yeroo deddeebi'ame yeroo baay'ee wanta guyyuu hojjetamu argeen jira waan ta'eef Nescafe hin fayyadaminaa Nescafe ni bashitaa fidee jira jechuudha isiniin jechuun barbaada hordoftoota koo warroonni ganni YouTube'dhaaf maatii hin taane maatii ta'aa subscribe godhaa isiniin jira sagaleen koo hin nagaamu dhugaa rabbii kana jechuudha qofa baay'ee tokko baay'ee naasa qayyaa jira dhugaa dubbachuudhaaf dhugaa rabbii baay'ee tokko dhugaa waaqa jechuudha kaleemmaa madaamitti waan tokkoyyuu sagaleen ittiin haasa'uun dhabe dhugaa jiraamti nama akka duudatti itti haasa'aa jechuudha batalee dhugaa dubbachuudhaaf ta'e taana hordoftoota koo jechuudha yeroo kamuyyuu kan si jaalatu waaqayyoon bichaadha dhugaa dubbachuudhaaf ta'e taana ani eegan gaafa qofaan kun naqabee garuu hojiin dhaame dhugaa rabbii hojiin an hojjedha biyyi takka gadi hin teenye dhugaa waaqa dubbachuudha ammuma sagaleen koona duude kanatti durii amala ishiinatti jijjiiramte dhugaa amma isa ammaa kana amma garuu ani kalee sagalee koon dubbachaan oolle jechuudha dhugaa rabbii sagaleen surumana cufame jechuudha amala natti badaa ooltee mee madaamina akka koo kan jirti dhugaa waaqa isiniin jedhu dhugaa waaqa dubbachuudha mee akka madaamina akka koo kanaa jirti gaafa isin dhukkube gaafa isin dhukkuma daddabda hojii kan isinitti baay'istu jirti dhugaa waaqayyo kan koo akkas jechuudha amma kalee sagaleen surumana cufame viidiyoo yoo hin hojjenne jechuudha dhugaa waaqa viidiyoo hojjedha jedhee jechuudha nan dhiise jechuudha sagalee waan ittiin haasa'u dhabe inna hojii firiijii keessa gabbaastee mi'a kana jechuudha durumaayyuu koo hojii anatu hojjeta beeka jechuudha wanta nani dhiban dhugaa rabbii yoo kamiyyuu jechuudha waan gaarii bakka yoo kamiyyuu kan si jaalatu waaqayyoon bicha jechuudha haadha humbaa durallee nan beekane haadha humbaa jechuudha isa ammaa kana immoo amma ganama kaatee fayyitee naan jette fayyin jira galata waaqayyoon jedheen jechuudha kiniinii naa ketteen barbaadoon kiniinii illee jedheen jechuudha dhugaa dubbachuudhaaf ta'e taane amma immoo maa fayyite ta'ee hin beeku akkuma of unkurtutti mana kanaa baatee dhugaa waaqni Israa'el dhabbishee dhafaa kennu dhugaa rabbi akkuma funkurtutti mana kana baatee dhugaa waaqa maa fayyiti ta'e ani waan beekan immoo sagaleen koo akka kaleerra tamaskeen galinni safaa ta'u waaqayyoon ulfaatu kinoo amma kanaasee viidiyoo keellee hojjetachaa jira bakka beeku dhugaa dubbachuudha sun akka madaamii akka kootiin jiru dhugaa waaqayyoon sinittiin qabee dhugaa rabbi bakka waaqayyoon bicha dhabbishee dhafaa kennu inna viidiyoon kiyarra kana fakkaata waa'ee Nescafe irratti Nescafe kana hin fayyadaminaan isiniin jedha waan wajjin turtanii guddaa tokko galatooma isiniin galateeffadhaa isiniin jaalladha I love you